ilmaan kiyya huccuu nama dhiqee bassoo godhee barbaree godhee nafa dallee godhee akkasiin ilmaan kiyya kana guddifachuu jiraarra dura hagibbii keessa nagalchee fi goojoo keessa nagalchee jidduu haalaan namni na gargaaruu ture jechuun humnatii yaa wajjin habbaa lama warra kabirmaa madiina irraa fudhatee hogguu qabalee na barsiiftullee diina si barsiifna jaanii karaa jadiidaa naana qabna amiinoo jaama warra kabiraa keessatti naaf ijoolleen tiyyalleen gargar baanee bakka tujjaarummaa san baranii miskiinummaa tiyyatan na amanuu didduudhaan arra haala amalaa wal fudhachuu dadhabne kunoota musarboo galtii taallagaarree galtii mana namaa kadhatteeti arra warri goojoo naa kanalleen ollaa iskandariin galaa Maamad Abdullaahi jaama goojoon sannayyaafti miilli innaa naasuu ijoolleen caarraa dhabde saniin odoon coowuu kufee barana keessatti soomana ramadaanaa kaseena kana dalagata dadhabee beeltiin ajirtii qabalee na quban qabdu yoon qabalee dhaqee mee mastaawaqaa mee quxurii manaa naan ja'an rakkina kiyya kana ibsachuu dadhabeetiin jira hedduu rakkoo narra dabartee jirti arra taqaraatiin karatti irraa muramte sanis narraa dhukkubsattee ciisu jirti. Kanaafuu ammoorri goojoo naa kanalleen ilmoota akka qabaa ilmoota gittiisan gizee ijoollee wajji taphattee wal dhooytu irraanaa dhorkaa gizeen jeen irraanaan dhorkan Jamaal Guraagee jaama tokko isa bira galama eega isa bira galuu eegale kunoo baati takka immoo Aamina jaaniini lagaarree galtii shurbaa gurgurti caataraa keessa tarra xiqqoo ala sirraara furreettee ibbira naa galchuudhaan guyyaa 15 amma huccuus dhiquu dadhabee nafa dasanillee godhuu dadhabee goojoollee hin qabu ijoolleen tun irraa facaatee jirti alarraa immoo haboo adaadaan qabu saba guddaan qabaa sabni kiyyasan rakkoo tiyyatana naalaalee keessatti waliidhaamsa godhee akka na gargaaraniin barbaadaa baatii ramadaanaa tana keessa guyyaa takkaniin soomanaa guyyaa takkalleen soomanuu kanatti nagabu oola warri ollaa kiyyaa ka durdistii keessaa waan bilcheeffate naaqicu musiibaa galaanaa irra bu'ee tasaaniitiifuu faffacaanii jiran beelaa dheebuu na buute anaaf rabbii quba qabaa ollaan kiyya Iskandar na harkaa dhufee na laaluu danda'a namoonni na laaluu feetanillee caataraa rakkoo gubbaan gabbuutanii odaa kunu maali maqaan isaan rooqaa jalaan galaa goojoon naa kan sanillee na fuudhuu diddee rooqaa jalaan roobaa caama keessa galu jira namooti na laaluu fedhatti dhufee akka na laalu sabni kiyya bal'aan na arkuufuu naa kan nullee baatan niin gammada assalaamu alaykumiin isiniin jaa sabni kiyya bal'aan namni waa dhalee jiru namni dhaba dabarsee jiru akka dhuftanii na laaltan haalaaniin barbaachisaadha karabbi beeku akka dhuftanii na laaltan qabalee na quban qabduu deemee dabarfachuudhaaf huccuu namaa dhiquu malee kara qabalee illee deeannee maqaallee namaan buusan arrammoo huccuu san dhiquu dadhabbiidhaan sababa galaanaa kanatti lakkaan namni kiyyanii jira jechuudhaan abaadir keessa dhiyaadhee rakkootan isinitti dabarfadhee akka jirtanitti hatattamaan yoo na dhaqqabdanis numaan gammada na gargaarullee baattan aayizoo dhuftanii naan jettan guyyaa san yoo qaaxaroon tiyya nagahuu baatti qaaxaroon tiyya nageessallee niin gammadaa ijoollee tiyya tana haftee akka na gargaartaniin barbaade yoo qaaxaroon tiyya nageessallee dasiin jaa kooranaa uummanni dheessu san an dheessutti hin jiru ijoolleen tiyya harka naan dhiqattu yaa rabbi nuu fidii rakkoo tana namni narratti hin arku namni narra beekee jiru kooranaa uummanni sodaatu kanallee naa fidi jeetiin magan jechuu dhiisee kadhachuu jira kooranaallee na dheessee namni kiyyee yoo na rifattan na dhiyaattanii rakkoo tiyya tana akka na gargaartaniin barbaada. Hedduu waan garaa nama nyaatudha. Bulchiinsa keenya keessatti namni rakkataan hangana hin jaamne hedduudhaatu jira. Akka tasaa ta'ee ga'an ollaa kiyya kan galtu an gizee hedduu waan hin hojiidhaaf bobba'uuf jecha olluma kiyya kanaawu maaltu jira waan jaamu. Wallaahi amma akka tasaatti kan inni itti dhiyaadhee isii wajjin akkanatti haasa'uu danda'eef amma wal barreeti jirra. Fuulduraas isii cinaa dhaabbachuu ni dandeenya. Warri isii qunnamuu barbaadan warri isii gargaaruu barbaadan lakkoofsuma bilbila haasarratti agartan kanaan bilbiluudhaan isii gargaaruu ni dandeessanii waa takka illee yaadiin hawaasni bal'aan addunyaadha ummanni Oromoodha ummanni Muslimaa hundi nus cinaadha jiranii waan danda'e anumarraa uummataadha ammarraa eegalee waan hin qaburraa waan afxiraa kana harka qabadu waan afxiraa anumarraa eegala waa takka yaadiin namu hanga humna fi wal gargaaraa wal cinaan deemna uma yaadiin isin jaa galatoomii miilli kunilleen eegana cabee karau geessaallee deddeemee
ugeessi sanillee na shukkuumee waan naa ka'u dhabee qilleensa na ta'ee jira hogguu na jedhu na waraanaa karaan irraa goru dhabeetiin jira wal'aansa isaallee afaan wallaaleetiin jira kaartoona irraa rafaa kaartoona sanillee zamana kana keessa roobni narraa jiisee kunoo alaan fooxaa kiyyaafadhee ganda shiita kadhadhee uffadhee jiraachuu jira. Haalaan ilmaan kiyya narraa rifatan jee duraan ibballisee ifkannuun barbaanne laakiin amma dirqamaan na dhufee harkee isinitti ifkanneetiin jira akkana goota rabbi wajjin isiniitu beekaa. Eenyu maqaan keeti? Arfaatee. Arafaatee eenyu? Arfaatee Ali. Kutaa meeqa qaraati? Kutaa takka. Keejii. Keejii qaraata? Mee ammaan tana akka maal sii godhan feeta? Akka haadhatti tana na gargaaranii fadha. Maal mee faaya godhaniif? Oo riskii guddoo nu kannaan oo islaamni rabbi kun nu gargaaree fadha. Mboyin. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hanganaa ol ofuu hin dandeenye dhiifama nu godhaa isiniin jenna. Akkuma isiniin jettetti warreen isii gargaaruu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan gargaaruu dandeessan isiniin jenna. Galatooma. Isinillee galatooma. Assalaamu alaikum wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Bakka jirtanis salaamtaan tun isin haa geessu haalaanin isin rifachiisee dhiifamaa wajjin akkumaan himachuu dadhabee haalaan bo'oo kanatti rabbiin isin haa dirmatu anillee naa dirmatu kanan gargaarallee du'aa'umaan na gargaara haa qabaatanis na gargaara. Assalaamu alaikum wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Iskandar Aliyyi ammallee haa galatoomu waan faxaraa harkan naa kannee jira ijoollee tiyyata ganda keessan irraa facaatisan walii qabadheetiin faxaratti kannadha galatoomaan isiniin jaa innilleen badhaadha guddaa rabbi biraa harkatuun isiniin jaa. Akkam ooltee jechuu fi akkam bulteen tan ollaatii akka itti bulee beekuun ammas tan abbaatii jecha jiru eega dhageenye turuu keenya namuu kan hubannudha. Rakkoolee garagaraa tan furmaata argachuu dhabuurraa waggootii hedduu lakkoofsistee dirmachuu dhabuurraa hanga abdii kutannaa tan lubbuudhaan jiraachuu geessu hedduutu hawaasa keenya kan iddoo garagaraa jiran irratti mul'ata. Sababni guddaan namni rakkataan tokko itti deebii dhabee anaannatee ciniinnatee obsee hadhaa galliqimsaa jiraatuuf rakkina isaasan nama biraa dhiisii ollaan isaatuu akka isa dhagayu jibbuurraa kan ka'edha. Arraafiis rakkoolee waggaa dheertuu ukkaamamtee turte tan rabbiin arra nu kana irra dhaabee takkaan wal qunnamneeti turre. Nutis rakkina kana achitti argamuudhaan isiirraa qooddanneeti kan turre. Duba rabbiin gara Ramadaana kana keessa hiree tanaas fidee isin kana wajjinis wal qunnamsiise. Kanaafuu galatoomaan isiniin jaata duraatiif. Taboodarraa ammoo ani xiqqeenyattiin biyya kana dhufe. Hogguun dhufullee ummaan tiyyaas waan naa himteen qabdu kuma kiyya barbaree bassoo dalayti qafiira keessatti jechuu. Odumaan deddeemuu namicha kana wajjinis hogguu wal qunnamullee ummaan tiyyaas eeganarraa duutetti mee horeetuma yoon obboleeyyan godhadhee garma kiyya kana haboo adaadaa godhadhee Kanaayyoon bayyanadhee hojeetiin gaa ilmaanillee horee laakiin namichi sanillee dalagachuu ture ammaallachuu ture ni dhukkubsatee na biraa du'ee jechuudha. Inni duunaanis gaa dalagaa waan hin duraan baree jiruuf jecha barbareetumuu bassoo akaawuu huccuu dhiquu kana fada nu godhi ja'us na fada san godhuu fi akkanatti hin jiraachuu ture jechuudha. Ilmaan mee qabda amma? Ilmaan 8 qaba. 8 irraa honootaniin ganda keessaa guurradhe gaa egaan kophaa galuu ture ala kanarra. Taanis warrumaan beeku dhayxee taanis warrumaan beeku dhayxee ummaan teenyin irraa dhukkubsattee guyyaan isin dubraa ammaan tana faffacaatanii waan meeqa isin qunnamaan moo bira rafaa jedhanii namni na beeku gaa kan inni cuuriquuf ibbira naa qabee jechuudha. Amma kaleellee naa dhiyaatanii jiran edagaa odoo bobboonyii wal bira rafuu dadhabbiidhaan namuu deemaa bakka jirtanii deebi'aa jeeni warri edan harkaa baafates ni jira warri mana bira jiru kun waan qanam jaata kan bira jira jechuudha.
kanaafuu isinillee galatooma ammata ganda keessirtullee rabbi si agalchu jaatu waayinaa godha takkammoo maqaa isiitii wajjinaa jiraadhu malee karaa isin gortee hin beeyne jechuudha. Karaatis dadhabdee oguu jireenya keenya kana laaltee kaatee na biraa dhabamtee jechuudha. Saniifuu bakka isin jirtullee hin beeku sanillee rabbi naa deeyisu. أنا ما مسلمة ربي خيسو دادو وربي سيبخ يتيمة هدو يتما أولا في راتي سيادة نجدتي في ذا الرجل